Ashama akkam jirtu fayyaa nagaa keessanii maatii ortoo YouTube nagaa kooti galanni waaqayyoof haa ta'u akkam galgaleessitanii akkam isaatii kana geessanii egaa maatii waaqayyoo akka fedhaaf jaalala waaqayyootti walaloo tokko qabadhee dhiyaadheen jira hin dadhabduu fi cobbamtuu obboleetti keessanii maturee walaloo kootii yoo tureyyuu jedha kallattumaan gara walaloo kootitti sin dabarsa. Walaloo kana jaalatanii yoo isinitti tole sheerii laayikii akkasumallee sabiskiraayibbii gochuu hin dagatinaan isiniin jedha kallattumaan gara walaloo kootitti. Yoo tureyyuu rakkoon dachee taatee gufuu jireenyaa hedduu rakkannee dhabnus qabeenya beelofnee dheebonnee baay'ee taanus jireenyis nu jibbisiisee baay'ee dhiphannus namummaa keenyan obsa dhabuun waaqayyoon ofitti gaddisiisnee gadduun of jibbinee of wareeguuf murteessinee lubbuun nu marartee uumaa sodaannee hamma yoomitti rakkannaa maal gooftaa jennee gaafa waaqayyoon gaddisiisnu nu goyyoomsuuf seexanni faltee tooftaa arraba nu saaqxee waaqayyoon arrabsinu waaqayyoon nun jibbuu cubbuu ilaalee gaarummaaf nu qoraa laphee nu ilaaluuf waaqayyoon arrabsii du'iin jettiin ammallee seexan irraan addaan nu baaftee nu qoruuf maaloo yaa nama obsii qorumsa yoos fayyitaa of wareeguuf hin fiigiin abiddaan gubattaa obsii sillaaseen eeggadhu deebiin jira biraa ammas dhiphattee rakkattus ni koffalta gibiraa fakkeenyaaf ilaalii garbicha waaqayyoo Iyyoobiin horiin jalaa dhumuun mardoo inni dhaga'u gadda keessa taa'ee ijoolleen duraa dhumanii hundaaf gooftaa hin lolle jedhee galanni haa ta'u. Marroo lammaffaa qoramee qaamni madaa'ee guutummatti tortoree qaamni isaa raamma'ee uffata tarsaasee mataas hidhatee mataas haddatee daaraarra taa'ee guyyaa tokkoof uumaa isaan gaddisiisneeraa ta'e haati manaa isa qoruuf ittiin jettus jecha ati yoo ammayyuu qajeelummaa kee qabattee jirtaa namicha nana maal du'uun kee hin hafu jecha waaqayyo kanas arrabsi du'i ammam jiraatta ani qullaa koon dhufee gara bool'attes deebi'a kan nuuf kennes waaqayyo isumatu fudhate kanaaf galanni haa ta'u sillaaseef jedhee Iyyoobin. Namni qajeelan rakkoo keessatti galateeffatanii niitiin isaas dhiiftee baddee qofaa taa'uun gadda. Qiraacii fuudhee itti hooqachuuf inni madaa isaa raamma'uunsaa waaqayyo irraa hin baafne adda. Iyyoob qajeelummaan eeggatee dhaabbatee waaqasaa waaqayyos argee samiirra taa'ee obsa isa itti dubbachuu eegalee waaqni uumansa madaan isaa harca'ee qaamni isaa deebi'e jajjabeessuu eegalee waaqayyo hunda danda'a qaamni isaa fayyee deebi'ee bakka isaa duraatti deebi'uuf eegalee qabeenyan Iyyoob marti kana hundumatti uumaa isaa hin gaddisiisne galateeffachuu malee yeroo tokkoof hin arrabsine. Maatii waaqayyoo seenaa Iyyoob asirratti kan nu barsiisu ta'a jechuudha walaloon kun yeroo hundumaa obsaa otoo qabaannee sirriitti gaariidha yeroo baay'ee namoonni akka fakkeenyaatti kan nu kaasan gorsaa akka Iyyoob jedhaniiti kan dubbatan jechuudha. Iyyoob egaa nama qajeelaa akka ture macaafni irree ragaa ba'aaf jechuudha. Macaafa Iyyoob boqonnaa tokkorraa kaafnee gaafa haga dhuma isaatitti haga boqonnaa 22 qaba boqonnaa 1 2 3 inni hunda isaa guutuu isaa dubbisni haga xumuraatitti waa'ee Iyyoob sirriitti ni baranna jechuudha. Obsa inni keessa darbe hunda isaatu